السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا رفتوتا كوت رجرتون لكيسني في يوم الحمد لله نجفايا كوت سير بكترتون ربي نجفايا سنها تاسسو يروبا يجتي فريجي نجافتو لتريساتي ولين أدا جتي فريجي جتي لاوندري أفتا في إلي دابو إكوسان أكسوما مو استوفي أسليك أبد الفينجرا yaa kana sirratti argaa jirtan kun meeshaa nama tokko miti, meeshaa nama garaagaraati. Garuu meeshaan nama tokko firii laawundarii kana firiijii kana isa guddaa kana jechuudha fi eelee daabboo kanaa fi TV jechuudha. TV maashinii uffataa, istoofii, firiijii guddaa kanaa fi laawundarii uffataa kana obboleettii kiyya tokko maamila kiyya yeroo dheeraati kana jechuudha. Meeshaanis firiijiin kun kan nama biraati. As biratti kaakunoo firiijii kaartoonii 3 jira. Firiijiin tokko san keessaa bahee guddaa kana, kaartoonii lamman kun immoo kan nama biraati jechuudha. Walumaa galatti firiijii 4 garuu tokko qofa keessaan baasee xiqqaanii kana inni kaan wal qixa jechuudha. Akkasii maashaallah akkuma argitani ka gatii isaa tokkoon isinitti himaa. Yeroo baay'ee gatii na gaafattu yaa kana gatii himuu danda'u yeroo isin ajajattanii isinii bitee jedhedha malee ni beektu biyya keenyarra kaameraa qabatanii deemanii gatii nu beeksisi yoo jedhani namni tasuma ishiin jedhu jechuu danda'u. Maa biraayii dhiyoo si'a yeroo ammaa kana danda'u warra galii kana baay'ee sodaata jirri suuqii duruu silaa innaani ka uumammoo galii maalii suuqii hundi baatii keessa galfamee waan kanaafi nama shakkachuudha. Bakka nama normaalii deemu kana jara gabii fa'i sana si'a akkasii innaas aslan immoo siluma beekamaa miti biyya keenyatti akka karaan Finfinnee kana waan akkasii kana hin jiru jechuudha. Jimmaan baay'ee shin jedhan kanaaf gaagatii meeshaa akkasii nu dhiyeessutti as biratti illee oovaniin jira. Oovanii inshallah meeshaa nama biraatiin guyyaa biraa meeshaa sanaa waliin anis ni dhiyeessa gatii isaatii waliin gaaziin akkamitti isa jedhu hunduma isaa informationii hunduma kan isin biraa ga'u ta'a. Isin qofti viidiyoon gadhiisu laayikii naa godhaa. Bakka maaliin godha turee dhufu si hanguman dhufu irratti please mee laayikii naa godhaa. Waa tokko waan isin irraa qannasuun qabu isaa warroonni tun jedhame nu gootan immoo galatoomaa alfaadha. Harki laayikii godhe, harki koomentii barreesse barakaa argatu, fayyaa argatu, wanti inni qabe hundi haa barakatu. Akkasii jalqaba irratti kunoo TV abbaa 32 qabdi. Kanuma duwwaa jechuudha. Meeshaa biraa malee eeleen qabu, dishiin qabu kanuma dhufaa barbaadde sakaan boodatti dabalachuuf natti fakkaata. Egaa TV yeroon biraandii qayaayaree dhufa. Garuu TV yeroo ammaa gabaarra jiru keessa isa bareedaa jedhamudha. Yoo wanti wayii isaa tabalaashee haala salphaan sirreeffachuu dandeessu jechuudha. TV'n tokko jira kanii yoo gatii guddaan guhaalitii bareedaadha jedhama, gatii guddaadhaan bitama. Garuu yoo tabalaashee iskiriiniin isaa minaalbaata waa ta'e waan akkasii tasuma sirreessuu hin dandeessanu baastanii gatuu malee jechuudha. Irra qodaa waastinnaa qabu kana waastinnaa yeroo jedhu namni isin irraa bittan sun dhaqee isiniif hin sirreessu kana beekaa. Yoo matti fiddan birrii keessaniin isinii sirrata malee biyya keenyatti qodaa waastinnaa qaba jedhama. Kun 100 keessaa 0dha jechuudha. Akkasii suuqiin gariin suuqii naqaan gurguran sobanii waastinnaa qaba jedhanii isinitti hin gurguran. Kaan garuu waastinnaa waggaa manaa haada kadhiba hin jiru wanti akkasii argeeraanis waan irra ga'e arge jechuudha. Bakka saa hadha qodaa tokko bittee yookiin torbanadha yookiin ji'adha rabbiin jedhanii si jala tabalaashaa itti geessitaa yookiin mabraatii kee takkas ta'e yookiin si takkas godhe mikniyaata sitti naannessanii akka ofii birrii baastee sirreessitu si godhan malee soba ofii isaaniitii waastinnaa sana dhugoomsanii sirreessanii sitti hin kennan. Kana hubachuu qabdu jechuudha. Kanaaf qodaa yoo wahii jijjiirama qabu, qodaa yoo wahii isaa tabalaasha'ee mallawaa wacaa itti argachuu dandeessan osoo bitattanii bareedaadhaan isiniin jedha. Biyya biraatti waastinnaan sirriidha. Qodaa wahii waggaa jedhamee gaditti maaluu haa ta'u sayyoota balaashee yookiin isinii sirreessu yookiin isiniif qayyaru isaa lalaa biyya Arabaattis biyya Faranjiittis biyya kana garuu sun hin jiru.
kana hubadhaan isiniin jedha yeroo baay'ee qodaan akkasii waastinaa qabaa naan jettu faniin isiniin jedha shaacii yookiin gurguraa ta'uu dhiisuus dhugaa jiru asumaan isinitti himuun barbaadannaa. TV'n kun walumaa galatti akkuma kana duwwaasaa jechuudha birrii 20 bitame kan qannasus jira yeroo an kana warra akka faafaayi biraan fuudha gatiidhuma jimlaatti jira suuqiitii akka faaffalanuun naa kennanii jechuudha. Akkasii dambanyaan dhaabbataa gatii ta'e jennaan akkasii birrii 20 TV'n gosa hedduu firiijiin illee gosa hedduu wanti hundi sadarkaa qaba እና akkasii birrii 20 jechuudha. Taansuudhaan istoofii kana abbaa lama achi istoofii birrii 9,500 bitame dheengadda wayii birrii 11,000 bitame kan nama biraa viidiyoo isaa gadaan godha. Kun immoo yeroo qodaan qannase keessaa birrii 9,500 kunis birrii 23 moo 4 jedheeniin ture yeroo siin gatii isaa gaafattutti yeroo siin maallaqa ergattutti ni qannasee birrii 20 ta'e jechuudha. Akkasii kunillee akkas ani saaba 11,000 itti mee maashaallah namni tokko akkas carraa qaba. Yeroo isiin birrii ergattutti ani saaba 11,000 itti mee yeroo isiin birrii ergattutti birrii 9,500 ta'e jechuudha. Asitti immoo akkuma sana gatii gaafattanii kaatanii yeroo inni dabalus dabaleen isiniin jedhaan maal godhama haala qilleensaati. Akkasiin isiniin jedhan inshaallah. Maaliif namoonni tokko gatii gaafattanii kaatanii torbii 14 turtanii birrii ergattu gatii ta'e jennaan. Waa bakka sana taa'ee nama eeguu yookiin dabalaa yookiin akkuma kana ni qannasa jechuudha. Taansuudhaan eelee daabboon keessoo isinitti agarsiisa. Eelee daabboon kun taarikii inni baase dhiisaa siqaa inni nu argisiise jechuudha. Subhaanallah feekii ta'ee dhufee ikkoo isaan ergasii ikkoo isaanuma jedhu kanaa inni aandanyaan baqa garuu innumti feekii ta'ee dhufe ergasii maaliin beekama ikkoo isaanaan aandanyaan isaa keessoo isaa baaseen isinitti agarsiisa. Innaa kunoo bifti isaa kana fakkaataa keessoon isaa jechuudha irra keessi isaa kaartoonii keessaa baaseera bismillah. Asirratti baneen isin agarsiisa. Innaa ergasii inni aandanyaan hulatanyaan isaa akkamiin beekama paatiraa isaa kanarratti ikkoo isaan jedhamee barreeffama. Inni aandanyaadha bakka hamma maal gochuu jammarame isa paatiraa isaa kanarratti ikkoo isaan jedhutu aandanyaadha gatii jedhamee innumti hulatanyaan isaa paatiraa kanarratti ikkoo isaan jedhamee baafama. Bahee jechuudha. Innaa bakka baay'ee tokko kana bituudhaaf suuqiin inni irra hin deemne jirutuma dambanyaa keenya bira jiru jechuudha. Innaa baay'ee tokko nama rakkisaadha meeshaa bituun biyya keenya keessatti yoo waa'ee meeshaa hin beekne jechuudha. Bakka namni waa ofirkaa qabu aandanyyaadha jedhee waa meeqaan namatti fakkeessa garuu namni waa bitu sun immoo akkaataa meeshaa kana beekuu qabaa. Bakka tokko qofa miti bakka hunda gaafachuu wal mazaazanuu dura maalummaa qodaa sanaa beekuun barbaachisaadha jechuudha. Kun akkuma argitan kana kaa'amee yoo beektu paatiraa 3 qaba. Kun isa jalaatiin kiiloo 5 tolcha jedhu paatiraa 3 duwwaa qaba garuu een tolcha. Siin kun jiddu galeessaa siin kun immoo baay'ee xiqqaadha xiqqaas hin jedhamtu ግን yeroo tokko walakkaa kana iyyuu daffaati siin kun jechuudha. Kun manuwaalii qaba. Innaa paatiraadhuma kana ikkoo isaanuma kana ta'ee ka'ee jira lammaffaa sadaffaasaa jira jechuudha. Walumaa galatti kana birrii 28,000 binnee kan inni hulatanya isaan sun hanga 20,000 hanga 10,000 wayii jira jechuudha. Eeleen daabboo yaa gosa hedduutu jira arjuu kan jedhu maqaa hedduudhaan jira. Ikkoo isaan kana gaanneef dura aandanyaa jedhamu innumti feekiidhaan dhufeera jechuuf ani isiniin jedhee of eeggannoo barbaachisa yeroo meeshaa elektirooniksii akkanaa kana bitanuu. Itti aansuudhaan firiijii irra hedduun keessan akkuma argitan firiijii kana argitanii firiijiin akkuma argitan firiijiin guddinaanis wal dhabaa qulqullinaan wal dhabaa garuu an yeroo kamiyyuu qodaama bareedaa al tokko bitachuu keessaniin barbaada akkuma man ofii kootiif barbaadu jechuudha. Habicattu biyaans qodaa bicuu bareedaa
kwaalitii qabu bitachuu wayya. Innaa yeroo ammaa kana egaa firiijiin bareedaa jedhama, firiijii orbiitii akkasuma maashiniinis akkuma sana laawundariin jechuudha. Saamsang LG namni taansee kan bareedaa jedhamu orbiit. Firiijiin isaas akkasuma batalee tiiviin isaa soo jiraate baay'ee bareedaadha. Barre garuu tiivii isaan gayoonaa bitee hin beeku. Innaa tiiviin kunis yaa'u bareedaadha. Alhamdulillah namni gayoonaa waggaa 2-3 gaa jira meeshaan irraa bitee takkaa meeshaan kee kana ta'e namni naan jedhe hin jiru jechuudha. Maaliif lakkoofsi koo kanuma duriiti yooma waa ta'eyyuu natti dawwalanii akkas jechuu danda'u. Gatii ta'e jennaan hin jedhee. Innaa firiijii as biratti argaa jirtan kana kaan wal biratti isin agarsiisuudha jedheetan har'a viidiyoo isaa wal biratti haala kanaan waraabaa jira. Isiin kunis yaannee itti mixxinne kan jette baay'ee tokko bareedduudha. Kun akkuma argitan saayizii isii baqii kan taate jechuudha. Kun argitanii silas maaltu amma kana firiijii keessa kaa'ama biyya keenya. Yaannee maqumaaf hin dhabaminiidha malee garuu baay'ee nama fayyada. Kanatti kamtu nama fayyada? Kanatti isa kana baay'ee tokko nama fayyada jechuudha. Kun gargaartuu keessan kun firiijii yoo barbaadan wanta qorrisiisu wanta turu keessa kaa'attanii yoo barbaadan haala keef kun yaanni kun garuu dirqama meeshaa mana keessa nama barbaachisu keessayyuu. Innaa yeroo baay'ee immoo kan hin argu namni badaasa kana yaadatu firiijii malee maashinii uffata laawundarii kana badaa hin yaadatu jechuudha. Innaa akkuma argitanii dhakaa danda'a viidiyoon dheerateera yoo gaafii keessan yeroo hundaa gatii ta'e jennaan meeshaa hedduun wal biratti isinitti maara isinitti agarsiisaa gatii isaatii wajjin gatii ta'e jennaani obsaan ilaalaan isiniin jedha. Waan birrii guddaatti baastanii bitattan kana obsaan ilaaluu qabdu. Innaa kunoo bakki baradoosii kunoo akkuma argitan yoo barbaadan kana keessaa baastanii wanta danuu wanta ol kaa'uu barbaadan keessuun beektu gaayaanne waan isin asirratti barbaadan irraaf jala kanattis fayyadamuu dandeessu. Kun bakka baay'ee baqiidha kan jedhamudha. Yoo maallaqni keessa waa hunda qodaa guutuu sin hanqate kun osii kana xirra maxxanna kan jette gatiin isaas illee madaalawaa kan ta'e maashinii orbiit baay'ee tokko bareedaa maashaallah firiijii jechuuko. Innaa isiin kun isii bicuudha. As biratti immoo kun akkuma argitan kun isa guddaas miti kanarra kan guddatullee jira. Suma dhaabii kana ta'ee ka'ee kanarra kan guddatu jira. Kanaaf kana jidduullee jira. Kanaaf kana jidduu kanaa gadi kanaa oliin illee jira jechuudha. Akkasii kun keessoo isaan isinitti agarsiisa. Bismillah. Kun isa kana argitanii maashaallah. Agartanii kana boletti kiyya tokko maatiidha bittee afata namni qabdi kana. Kana immoo ofiif bitatte jechuudha. Hordoftuun kiyya tokko kana keessoo isaa agartanii. Innaa keessoo isaa isa kana immoo kun akkuma argitanii kana fakkaata. Bismillah. Agartanii maanuwaaliin isaa kun achi keessa jira. Kun darajaa meeqa qaba? Tokko, lama qaba jechuudha. Kun immoo tokko, lama, sadi qaba. Jaloon isaallee baay'ee guddaadha kun akka argitan. Yaanne kunis baqiidha. Kunis immoo ka baqii balaayina kunis. Innaa gatiin isaa amma gara gatiin isaa inni kun birrii 64,500 inni kun jechuudha. Isiin kun immoo birrii 53,000. Isiin kun akkuma argitan miti saayizii isaa. Bakka yoo waa birrii wal geessifachuu barbaaddanii isiin kun yaa isin geessii. Garaagarummaa birrii meeqaati jechuudha. Garaagarummaa birrii 11,500 waan akkasii natti fakkaata. Sabaa gaasiin kun birrii 53,000 kun. Argitanii kaffitaa isaas firii gara baradoonni bicuusii gadafa jechuudha. Laasii baradootii isii baradoon tirfii ta'uudhaaf
yaanni guddina salaalaa sin wal biratti እና kan kanarraa guddaan illee jira gatii qofaa miti hamma fakkeenyaaf firiijii ta'ee guddaa kana caalu ta'ee ka'ee kan birrii 50,000 wayii jira maal fayyada aluma yoo bitatan ilaa isa guddaa sana birrii 50,000 wayiin biturra isii bituu kana qodaa qulqulluu bareedaa birrii 50,000 wayiin bituu wayyaa jechuudha isa guddaa kana olii birrii 50,000 wayiin biturra maaliif wanti hundi akkuma qoduu isaatii wal dhaba birriin isaas tiyaansuudhaan kaa inni waan naan laandarii fataa kana dheengaddalee sinitti agarsiiseen ture kan koo jechuudha ammoo kun bilettiin kiyya bitattee firiijii sana eelee sana wajjin jechuudha maashaallah rabbiin nagaan itti si galchuu akkuma argitan keessoon isaa kana fakkaata abbaa kiiloo 16 jedhama abbaa kiiloo 14 itti turte siinii abbaan kiiloo 14 hin jiru yaanne kanuma abbaa kiiloo 16 kana fuudheef jechuudha gatiin isaa birrii kuma bismillah no kan hin dogoggore dhiifama guddaa laawundariin birrii kuma 64,500 firiijiidha birrii kuma 67,500 firiijii isa sana firiijii isa kanaaf kana jidduutu birrii kuma 64,500 firiijii isa isii bituu kanaaf isii kana jidduu jirtutu birrii kuma 64,500 isan isii itti mee ture gaafa duraa isiin isin bita jedhaniin ture birrii kuma 65 itti mee yaanni haa ta'u jedhaniiru jarri akkuma isinitti mee firiijii sadiin bite garuu yeroon ilaalu sabaa garaagarummaa birrii kuma 3 garuu as biratti garaagarummaa guddaa qaba yaa'u isa kanaa miti isa kanaaf kana jidduu iseetan kana fuudheef jechuudha birrii kuma 3 itti dabaladhaati hamma ta'e wal dhaba kana fudhadhaa innaan hayyee jedhanii namoonni game shanaa jejjanii waan ofii jaallattu waan sitti tole waan hin ta'a jettu nu godhi jettan anis waan hin taane isiniin godhu akka kana immoo abdii irratti godhachuun keessan galatoomaa ulfaadhaan isin inshallah nama qodaa gaarii qodaa bareedaa kan isin boritti haara galfattaniitti eebbistan nama isinii bitu rabbina haa taasisu akkasi kaa viidiyoo baay'ee tokko isinitti dheeresseen jira hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti garabbi keessa naaf turaasa kan isinitti meeramte birrii kuma 64,500 kan koriin gadda isinitti meeramee kan akkam bite birrii kuma 53 garaagarummaa birrii kuma 11 jechuudha maali akkuma kana hanguma bulaa deemu wanti hundi dabalaa deema rabbi fayyaa nagaa nu haa taasisu fayyaan jiraannaan aafiyaa qabaannaan jiraachuun jiraannaan wanti hundi ni bitatama wallaahi akkas inshallah yaa biyya arabaa jiraatameef qodaanii intamuu biyya keessa jiraatameef qodaan bitatamuu hin dhiifamuu sila rabbi tokko nama gochuu wanta tokko nama godhatanaan isin qofanii yaddaa karoorfadhaa waa hunda inuma guuttattu waan naan fayyaadha rabbi fayyaa hunda keenyaaf nuuf kennu rabbi umrii keenya nu haa dheeressu inshallah hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaa rabbi keessanaaf turaa waan hanga yoonanaa waliin turtaniif galatoomaa. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.